Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Irra hedduun keessan carqii Arabiyaa Majlisii nagaafataa turtanii yaa'u injiru siniin hin jenne baay'ee keessaniif hojjetaan ture. Sunis akka tizaazii keessaniitiin akkuma ta'etti Finfinneedha. Tizaazii keessaniin isiniif ittisiisee isinii hojjetaan ture. Jimmaan galuu dhiisee ture, badee ture. Hamma garuu kunoo kun kan carqii kaleessa galeedha. Namoonni yeroo galee amaanaa nutti mijattanii kunoo isinii fideeraa si'adhaati jechuudha. Dhuma jechuudha. Maaliif yeroo dheeraaf hin galle gatii ta'ennaan waan dhumuuf iskiriinshuut godhaa bifa isinitti tole milikkitatti godhaatii natti ergadhaa. Hadha ergattanii isa torbanadhaa immoo qabdii ergitanuu miti hadha carqii filattanii isa fakkeenyaaf guyyaa 3-4 torbee tokko booda qabdii ergattanuu miti. Akkasuma immoo raatimni koo ji'aan mana yookiin guyyaan mana tafee amaanaa mursiisii lafa naa kaa'u namoonni ettanii wanta akkasii hin danda'amu. Maaliif akka tizaazii abbaatiin murama akka fakkeenyaaf namni tokko firaashii 4-5-6 akkuma barbaade ajajatasaa akka tizaazii keessanii murama gatii ta'ennaan jarri argaa jirtan kun immoo carqee kafee isa biliciciisa warqaammaa qabu jechuudha. Faashinii jedhamu. Cimina hanga carqii Arabiyaa Majlisii hin gahu garuu baay'ee bareeda yeroo hojjetamu akkaataa hojii isaatiin baay'ee bareeda. Garuu bareedumni isaa sun lagizeedhaan dhugaa jiruun isinitti hima. Waa gurgurachuu jedhee maali jedhee bareeda faashiniidha maali jedhee isinitti jajeen gurguru. Cimina carqii Arabiyaa Majlisii caala. Amma sirra deddeebiin isinitti hima. Bareeduma garuu isa kana caala. Namoonni kiyyaarii maalii barbaadan akka yerootti isa kana hojjechiifachuu dandeessu. Namoonni garuu yaw laman bitu maalam mammaa qiyyaariin qabattan carqii Arabiyaa Majlisii bifa barbaadaniin hojjechiifachuu dandeessanii hundinuu akka filannoo abbaatii waan tokko wali bira qabeen isinitti himaa abbaatu filata jechuudha. Akkasi namoonni tokko kafee ajajattanii kaatanii yeroo yookiin akka tasaa viidiyoo koo argitan yookiin wama tokko irratti maali isa cimaanaan gootuu silaa adda waliin beeku jechuudha. Maaliif viidiyoo namaa hin dhaggeeffattan yeroo baay'ee nan dubbadha. Cimina isa kana caala bareeduma isa kana faashinii inni amma itti fayyadama maarus isa kana jedhee walii adda baasee isinitti himee akkaataa filannoo keessaniitiin isinii hojjedha jechuudha. Namoonni sirriitti viidiyoo koo hordoftanu silaa'uu ni beektu maashaallah. Ta'abii tokko malee waa tokko malee ajajattu jechuudha yeroo waa ajajachuu dhuftan maashaallah. Namoonni garuu viidiyoon caqasnee haa ta'u inshaallah caqasaa viidiyoon daqiiqaa gabaabaadha. Namni yeroo waa bitatu gabaa keessa deemee aduu keessa deemee maal waa meeqa ta'ee biyya tokko makiinarra deemee bitatasaa isin immoo viidiyoo daqiiqaa 10 yoo danate jechuudha. Sana dhaggeeffattanii waan tokko adda baafattanii bitachuun nama tokko isinitti ulfaata jechuudha. Kun sana ta'uu qabu isinuma fayyada jechuudha. Innaa carqiin kafee namoonni baay'een carqii kafee hojjetu yeroo ammaa kana inni nama hojjetuufis bu'aa qaba nama bitatu garuu bareeduma malee ciminaa hangas mara miti an dhugaa jiruun isinitti hima hojii koo keessaa. Sana booda filannoo abbaa faayidaa kooti jedhee namni akkas jedhee afaanii namaatti halluu hin beekus hin godhus. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee carqii Arabiyaa Majlisiin hojjedha. Namni maatii jarrimti waa hodhanu jechuudha. Maaliif yeroo hunda carqii Arabiyaa Majlisii hojjedha. Carqii Arabiyaa Majlisii koo faayidaan keessaa hamma isa kafee hin gahu isin beektu moo waan jedhu jechuudha. Wallaalee miti garuu an akkaataa tizaazii kastamarii kootii dhugaa jiru itti meen namni ka waan cimaa filata gatii ta'ennaan akkasiin jedhaan jechuudha. Naan carqii Arabiyaa Majlisii qaatan hojjechuu dhiisee naan jedhe jechuudha tokko wayii maaliif ennaan faayidaa waan faayidaa badaa hin qabne irra maaltu yeroo kana gufsiisa. Yooma namni carqii Arabiyaa Majlisii ajajachuu dhufeeyyuu yaada qayyarsiiseen faashiniin isa kana jedhee isa kafeetti amansiisa malee an carqii Arabiyaa Majlisii tizaaziidhuma hin taqabbalu naan jedhe jechuudha. Innaa kan akkanaaf gowwoomsuu akkasii fa'ii jira. Dhugaa jiru himanii wanta namni murteeffate irratti kan bareedumni lagizeedha. Rakkoon qabu hanguma bareede ala kanaaf fokkisuu jedhu. Yaa carqiin kafeen cicciteen baduu garuu bareeduma isaa sanaa achitti dhaba. Akkaataa hodhaatiin hundinuu yoo hodhaan cimee hodhame yeroo hodhaa yoo cimee hodhamu dhiise qixxiyyaa danuu qaba. Yeroo walumaa kam waan akkasii mitiire bakka qixxiyyaa sanaan hodhaan gadhiisuu danda'a. Yoo cimeen hodhamne sanaa achi cicciteen badu. Garuu maanni bareeduma isaa akkas abraqarraqee maal jedhee bareedaaru sana gadhiisa. Amma miiccamuun bareedumni isaa sun irraa jedhaa dhufa. Yoo qiyyaarii qabaattan garuu baay'ee bareedaadha akka yerootti.
carqii arabiyaa majlisii tokko ajajattanii carqii kafees qiyyaarii wal biratti ajajachuu dandeessu. Innis baay'ee bareeda. Carqii arabiyaa majlisiis akkaataa bifa filannoo keessaniitiin yoo hojjetame baay'ee tokko bareeda jechuudha. Akkasiin inshallah namoonni barbaadan iskiriinshoot godhaa natti ergaa. Sahadha ergitanii immoo birrii guyyaa 3-4 booda ergitan miti maaliif carqiin achiin taa'u ni dhuma. Kaleessa seenee irra deebi'ee dhufeef gaabadeef hin beeknu. Meeshaan biraayyuu akka ergasii gaggalaan jiru, nadaajiin hin jiru, makiinaan deddeemaan jiru. Waan akkasii jedhama sababa xoorannatiitiif inshallah amrii kulli rabbiin nuuf laaffisu. Kaleessa galee carqiiwwan isinitti jalqabarra seensa irratti isin agarsiise kafeenis carqii arabiyaa majlisiinis jechuudha. Hadhatti jira. Namoonni isinii mijatee ajaja